Baay 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 jechuun amma egaa shama hordoftoota kiyyaa misoon imala gara Itoophiyaa biyya jirti moo ka galaa jirtu nu waraabde moo ka jedhus ni jira egaa pilis viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatinaa yuutuubii kiyyarraa ture waan jiruuf biyuun isaa gadi bu'ee yuutuubii lama waan qabuuf isa kana ajanda irratti gadhiisuu hin barbaanne aga viidiyoo mataa kiyyaa hojjedhu moo irraa ture habiiboochee. Wanni isinitti hin tolle yoo jiraates gaa akkuma isinitti walitti hiikkachuu dandeessan egaa jalqabaa haga dhumaa waa hunda tartiibeffadhee kiiloo meeqa akka naa kutanii waan tokko tokko shaanxaan meeqa akka na duukaa galuu qabu waa hundayyuu isinitti mufna yaala. Salaamtaallee hin daganne garuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu haasaa duukaatiin ture jechuu dhiifama. Asitti immoo wantoota kebeetii keessaa qabnu hundayyuu keessaa gadi gurguraa turre yaadannee jechuudha egaa. Viidiyoo kana torbee lama duraa kananii akkasitti qophaa'aa ture jechuudha. Asitti immoo waqaa tartiibeffachuu waan an barbaadee fi shaanxaallee uffatallee waa hundallee wanti kun miizana jechuudha kan irra dhaabbadhee ture. Waan nama dhibu gaa yeroo baay'ee manatti mazanatanii ka'uutu irra barbaachisaadha. Miizana argitaniitu jedheeti yaada yookiin viidiyoo keessatti tarii ammas mul'achuu danda'a. Haala kanaan egaa waan kebeetii keessatti fafannifannee mana madaam keessaa dalagataa turre ka uffannee hin beeknellee ka uffannee beeknullee yoo jiraate akkasitti gaa keessaa gadi gurguruu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf rabbi guyyaa kanaan isin haa gahu isin jechuu barbaada. Hedduu tokko gammadaa ture gaafa uffata kana dachaafadhu akka waan arra galuu tokko natti fakkaate jechuudha. Garuu torbee lama ol jechuudha akkasitti dafee tartiibeffachuu jalqabuun kiyya sababiin isaa ani yeroon uffata dachaasu bijaamaa qofaatti kaa'achuu barbaada. Akkasuma bijaamaa ta'e uffata manaallee addatti ka alatti uffatamu hundallee tartiibaan goggodeetan shaanxaa keessatti tartiibeffachuu waan an barbaadeef yeroo fudhata inni immoo gaa jechuudha. Hojii madaamii wajjin adda addatti babaasanii akkasitti tartiibaan dadachaasanii kaa'achuun yeroo fudhata. Kanaaf egaa habibochi asitti immoo shaanxaan kiyyaa uffati waan jala jiruuf walqixxaatee lafa naa taa'u didee miira keessa na galchee jira jechuudha. Haala ajaa'ibaa tokkoon shaanxaa kiyyaa uffata kiyyaa tartiibeffachaa ture waan ta'e wanadheetiin ashagaa ture jechuudha. Asumaan immoo buskuttiif shaayii nyaachaatiin isinitti haasa'ame qabeeleetiin jira. Wallahi viidiyoo kana guyyaa nan galaydee torbee tokko faayideen gadhiisee hidhee yaadaa ture. Garuu natti mijachuu hin dandeenye. Natti mijachuu dadhabee wallahi gaafa mana namaarraa galuuf kaatanii hojiin baay'ee tokko namatti ulfaataa. Asitti immoo uffata kiyyaa akka kebeetii keessatti ture shittoo itti godha jechuudha. Kebeetii yookiin shaanxaa keessa gaafa bim jedhee taa'aa ture. Sanumaaf shittoo itti goggodhee haga ta'e shittoo itti goggodhaa akka urgaa'uuf jechuudha akkasitti dachaafachaa ture. Baay'ee takkan biizii ta'e gaafa mana namaarraa galuuf kaatanii baay'ee takka hojii kan isaanii sirreessaa ofii keessanii waa tartiibeffachuun hedduu takka wallahi baay'ee takka nama dadhabsiisa. Akkas ture gaa asitti wanni barbaadu ture tarii uffata wal fakkaatu fakkeenyaaf ka bijaamaa ka maal jedhu hundayyuu adda addatti walitti tartiiba goggodhee kaa'uuf jecha gosa isaa walirratti barbaaduuf akkasitti fattashuu ture. እና ሀቢቦቼ ፕሊስ ቪዲዮ kiyya laayikii godhaa. Misoon Itoophiyaa galteellee hin baddi moo hin mul'atti moo waan nu fayyadu hojjetti moo baddee hafti moo kan jedhullee waa hundallee jalqabaa haga dhumaatti ilaaluu dandeessu. Akkasuma immoo tarii misoon aruuza godhattee argina moo durumaa heerumtee jirti mucaajjin argina moo yoo kaasnetti dhaga'amu ta'e egaa namoonni gariin keessan na beektu karaa tiktookii kiyyaas jechuudha. Yeroo baay'ee tiktookiin hojjedha. Tiktookii hordoftoota 220 akkas qaba. Yuutuubii kamisoo warra lixaa jedhuu fi maqaan isaa wal fakkaataa ta'e amma yoo galee eerumee jechuudha. Yoo galee eerumee maqaan ni jijjiirama. Tokko yoo misoottaaf immoo tokko maqaa dabalatuu danda'a. Sanumaaf keenya kunillee iccitii waan namatti safuudhaan ba'a. እና warroonni karaa yuutuubii na beektanis warroonni immoo karaa tiktookii na beektanis
Itoophiyaatti galee jiraachuuf kun kan sagadaadha jechuu kiyya yeroo sanatti jechuudha. Yeroo viidiyoo waraabee kana fakkeenya argisiise gidduutti Itoophiyaa galee jiraadha jedhee baay'ee hawwaa ture yoommoo Itoophiyaa gala jedhee garuu galee deebi'uun kooreefuu waggaa 3 fixa jechuudha. Akka karoora kiyyaatti waggaa 2 qofa hojjedhee galuuf ture. Wallahi garuu jireenyi namaaf hin guuttu. Jireenya biyya lafaa kana keessatti waa hunda qixeeffadheetiin bultiitti seenaa, waa hunda qixeeffadheetiin jireenya jalqabaa yookaan jedhanii yaadan ta'e baay'ee takka yeroo namarraa deemti wallahi biyyi lafaa kun 9-10 hin guuttu. Ilmi namaa yoo fooqii qabaate makiinaa jedha, yoo makiinaa bitee kabiraa jedha. Bakka nageessetti jedhee namni duuniyaa qaba nageesse walqixaadhe jedhee diriirfatee taa'uun hin jirtu jechuudha. Sanii fi dhugaa dubbachuuf yoo danda'ame jireenya mataa ofii bultii ofii keessa jiraata. Jireenya gadiis haa taatu oliis haa taatu sun waan rabbi namaa dabarsedha. Sana ture filatamaadha jechuun barbaada. Asitti kun shaanxaan kan durarratti argisiiseef kun tokko miti. Kan durarratti argisiisee shaanxaan hin baay'ate kaargoo godhii naan jechaa turanii deebisee immoo bakka kanatti tartiibeesse garuu dhugaa dubbachuuf kan moodesii kanaa immoo baay'eema tokko na dhibe. Moodesiin baay'ee qaaliidha jedhan Itoophiyaatti garuu dhiisee galaan jira hunda kanaa jechuudha. Jarri koo dafanii naa fiduu osoo waan gaafatini sanumaaf baay'ate. Ijoolleen biyya Bahareen jirtan kottaa moodesii fudhadhaa. Akkasii maal jechuu barbaada?